መስማትም በጣም ጓጉቻለሁ ማለት ነው። ልገምት መገመት ይቻላል። ስገምት የሚሞሪውን ዛልኝ የመጣች ይመስለኛል። ሰርጉን እንዳየው ማለት ነው። ስላ አሉ ወደ የመን እየተጓዝን ነው። ቀጣይ እንግዲህ የምናየው ይሆናል። ሌላ ሀገር የምትሄድበትን ነገር ለማድረግ ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። እሷን እዛ ሀገር መሰቀል የለባትም። Fayu akkamsi godhanne irraa addeettu wayne hintaloon hiriyaa Sumayyaa jedhamsun yeroo darbe miimoorii sargii fudhattee makiinaa ishee duuballee dirrrr jedhamaa ture makiinaadhaan amallatte sun Yamaniin galte. Yaman dhaqxe. Inni har'a garuu baay'ee icciitii ajaa'ibaati. Saarraa garuu laayikii 1,000 naa godhuu qabdu. Ani itti du'ee kuno mucaa koo boossisee humna hin jirreen dugda hin jirreen kuno huuqqadheetu oduu odeessuu laal. Huuqqadhee mucaan koo achi bu'a kakuun asii boossi jiraan achi taa'ee biddeen dhabe ani isinumatti oduu odeessuuf jedhee rakka isin garuu harki keessan akkas ta'eera laayikii illee naan gootan. Har'a garuu ishee har'a akkamitti asii kaatee achi dhaqxe ani garuu viidiyoo arge sobanse isheen osuma dhugumaa kuno yeroo gaarii ishee offattee eerpoortii keessattis of waraabdee makiinaa keessa maani xiyyaara keessattis of waraabdee kachennaan istiidiyoo Sa'idoo keessatti argamika. Istiidiyoo Sa'idoo hiriyaan akkasii jirti. My goodness jalqabarratu hicciti isinitti himin nan galateeffadha. ጓደኛ akkasi hiriyaa akkasi sila hiriyaan akkasi jirti hiriyaa yeroo dheeraati anaaf Sumayyaanii jette hiriyaa yeroo dheeraati kana arguun hin qabu an taa'ee yeroo inni Sa'idoon irratti kan hojjetu arguun qabu sila hiriyaan akkasi jirti iyyuu isheedhaaf jecha laayikii godhaa gayu ana diddan sila ana diddanitti anyways ani akka waadaa sinii galatti riippoortii sinii godhaa nagaa siniif haa ta'u. Nagaa singaafadheera har'a nagaa wal gaafachuu baannes humaa miti garuu hiriyaanii Sumayyaa jechuudha yeroo darbee yeroo sargii miimooriin bade jedhamaa ture miimoorii kan jalaa fudhatee mucayyoo ishee kana miimooriin kun sargiin sun akka gadi hin baanee fi hamma ta'ellee qabsoo geggeessaa turte jechuudha. Argitaniitu viidiyoo wayii irratti fiiganii dhaabsisanii makiinaadhaan harka mallattee hiriyaa Sumayyaatu maalidha miimooriin jalaa fudhachiise jedhaa turanii kaameeraa 4 waraabamaa tureetu isa kan akkamitti akka isheen fuusiste isheetu fuusise jechuudha kaameeraa keessa akkas gootee sargiin baay'eensa akka gadi hin baane goote jechuudha muraasni garuu kaameeraa 4 waraabamti viidiyoon sargichaa kan kaameeraa tokko natti fakkaata laala yeroo qubeellaa hin argamne yeroo keekii muran yeroo baay'eensa hin jiru jechuudha egaa Yamanii noo maaltu ishee geessere Yamanii istiidiyoo Sumayyaa keessatti istiidiyoo Habiibii maqaan kee Sa'idoo keessatti kachittiin argamture amma iyyannaan Sumayyaan sarpiraayizii miimoorii fuutee dhaqxe seete. Ani miimooriin finneette miimooriin nan nyaadhe nan caccabse gaafa darbee caccabseera nyaadheera gateera jettee adiraashaa isaa balleessiteetti. Ammas isheen Sumayyaan miimoorii fiddee dhufteen se'ee aarsaa hamma kana kaffaltee cidhi kuni cidha hiccitiin kuni karaa san akka bahuu fi akka ilaaluu fi seete. Garuu isheen kan isheen Itoophiyaadhaa kaatee Itoophiyaa Adaamaadhaa kaatee jechuudha. Salaam jechuudha maqaan ishee Salaamii Adaamaadhaa kaatee Yamaniin kaffaltee amma kana baasee amma kana jechuun dadhabbii amma kana dadhabdee kan isheen achi geesse maaliif seetanire Sumayyaadhaanii biyya kana keessa taa'uu hin qabdu biyya kana wajjin deemna si fuudhee deemuun dhufee. Sumayyaan isla ijjishiin dhaabatamti nanaatu ijjishiin dhaabatte kaabiitti qaxxinaa ijji dhaabatte haa jettee kana achuma teessee natti himtu kanaaf akkamitti dhufta bakka hin barbaadu biyya kana keessa taa'uun qabdu Yaman keessa teessee Sa'idoon dhufaatiisaa eeguun qabdu amshee Sa'idoon yeroo dhufu asitti si argachuun qabudha atamayyuu sa eegda itteen inni jireenya mataasaa jiraachaa jira jetteen haa jiraatu kaayyuu itti Sumayyaan immoo haa jiraatu ka kanaafu maybe dhufuu danda'a itti Sumayyaan haadha abbaa ijoollee ishii miti andee
Sammuu hiriyaa nama daariitti darbuun isin barbaachisu. Qixxeetti jechuudha. Inna Se'idoon yoo dhufes yoo dhiises atas taa'uun qabdu. Yoollee biyyan galu jettee biyya biraa waliin deemnee jiraanna. Yookaan Dubaay yookaan iddoo biraa yookaan immoo Itoophiyaatti galtaa haala sii mijeessuu dhufee jennaan Sumayyaan never ever jette. Ani Yamaniin baay'een jaalladha. Yamanimmaa biyya kooti. Yaman keessa baay'een jiraadhe. Amma rakkoo narra ga'an jiru. Hir'ina tokkollee hin qabu ani. Wanti natti hir'ate tokkollee hin jiru. Jennaan Yaman keessa taa'uun nan hojjedha. Hir'ina tokko hin qabu. YouTube illee nan hojjedha. Maal rakkoo hin jira. Wanti natti hir'ate hin jiru. Asittis namoonni jiru. Akkuma waan maatii keessa jiraadhuuti nama baay'ee jira. Nama faana wal bareen jira jennaan noo jette isheen kun. Ijoollee lama faana as teessee rakkachuu hin qabdu. Yookaan gara biyyaa yookaan gara iddoo biraa deemnee jiraanna wajjiniini. Ani aarsaa kaffalee kana dhufee kanadha. Jenna wal dhabdee ajaa'ibaa uumama isaa mukkeetti jechuun Salaam hin aartee Sumayyaan immoo hin barbaadu anas keessaan ba'uutti. Ani iccitii isinii fidee dhufee sanuu haaraa YouTube haaraarraan isinii fidee dhufe. Gana barbaaddanii argitu. Innaa maaltu ta'aree jettee egaa akkasin ta'u taanaanii waan hundumaatiifuu jetteen Sumayyaan. Waan qaban immoo namaa kennu mitiire waan namaa kennu waan qaban naman dhowwatanii YouTube sii banuu qaba. YouTube viidiyoon kun illee YouTube ati banatte irratti gadhiifamuu qaba ittee hiccitii ayyuu tokko beektaa jennaan hin kolfite Sumayyaan. Leesh kolfuun taadaa beektaa jennaan hin kolfite ammas Salaam jechuudha. Niin beekaa garuu YouTube gaafa naa bantee karaa sana yoo naasee ilaaltee jetteen. Se'idoonis hiccitii baay'ee jira. Ka Se'idoollee karaa sana hin baasaa. Waan baay'ee narra gaheera sababii miimooriitti wanta baay'ee narra gaheera. Se'idoo faanas waliin dhiisnu jette. Se'idoo si faanas dubbiin barbaadaa jetteetti. Salaamii maqaan ishii garuu Salaamidha. Maqaan ishii nagaadha. Mee amma Se'idoodhaaf nagaa uumuuf immoo Sumayyaadhaaf nagaa uumuuf. Araaramtan nagaan qabdan dhiistan nagaan qabdan jireenya koo jeequdha. Amma eenyutti nagaa uumaarta jennaree amma Salaamatama. Maqaa kee jijjiirraqa kana booda ammoo hojii kee ilaalleetu amma itoo dubbannu YouTube'n banameeraa fi Salaamiif jechuudha. Kanarra gahaniiru. Ani gabaabseen kan namni isaan daqiiqaa 21 odeessan akkatti isin biraan gahe haxar godhee jechuudha. Kaayyoon isheen achi deemte inni guddaan miimooriitoon taanee Sumayyaa biyya sana keessaa yookaan gara Itoophiyaatti fidu yookaan biyya sana move akka gootu. Kana jechuun Se'idoon akka ishee dhabu. Laal Se'idoo jalaa mulquuf, Se'idoo jalaa dhoksuuf, ijoollee isaas akka inni argine tokko. Sumayyaas akka hin argine bakka akkuma inni fagaatu. Bakka akka inni deebi'ee achitti hin galle. Akkanattan hubadhee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugumas Sumayyaan achi keessaa ta'u deemte biyya iddoo biraa deemte yoo isheen bakka jirtu waan hundumaa itti himtee asan jira kottu jettee karaa bantee malee Sumayyaan achi deemnaan eessatti arga? Hin argu. Na ibin biyya kana miti magaalaa jiraattu Finfinnee kana keessa fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa soo mana jijjiirradhee namni na dhaba. Yoo ani itti himne yoo an kalatti itti himne waan nama miidiyaa irratti na argu qofaaf mana koo dhufuu hin danda'u. So kana siniin jedha gahe kun waan xaamii qabdudha. Kana liqimsaati kan biraa immoo eeggadha.